Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya onkoloolessa 5 bara 2023 qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa fi ajjeechaa hammeessanii jiraachuun ibsame. Humnoonni faannoo haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti banuun dhaga'ame. Lixa Oromiyaatti buqqaatonni kaampii keessaa dirqamaan baafaman rakkoo hamaaf saaxilamuun himame. Yuunaayitid Isteet rasaasa miliyoona 1.1 Iraan harkaa to'atte Yukireeniif kennite. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa fi ajjeechaa hammeessanii jiraachuun ibsame. Sababoota adda addaa itti barbaaduun ilmaan Oromoo badii tokko malee yakkuun hidhaa, ajjeesaa fi qabeenya uummatichaa saamaa kan jiru waraanni mootummaa Bilxiginnaa gocha isaa kana jabeessee itti fufee jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaan gaafa onkoloolessa 3 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Seertumii iddoo addaa Riqicha Sheekwaa jedhamuun beekamutti nama tokko ajjeesuun kaan ammoo madeessuun barameera. Namni isaan ajjeesan abbaa maatii kan ta'e nama Waasee Chokkolee Saxxeenyi jedhamu yoo ta'u, dargaggoo Israa'el Lataa jedhamu ammoo madeessuu maddeen himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu keessattis gaafa fulbaana 27 bara 2023 waraanni Bilxiginnaa kunneen maanguddoo Oromoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Maanguddoon ajjeefaman kun Abarraa Guutaa kan jedhaman yoo ta'u abbaa ilmaan 12 turanii jedhan maddeen keenya. Kana malees ilma isaanii tokko sadafii qawween haleelanii ilkaan isaa itti cabsuun himameera. Aanaalee godina Shawaa Lixaa kanneen akka aanaa Jalduu fi aanaa Dandii keessatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya uummataa saamuu akkaan jabeessanii jiru jechuun maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan ibsaniiru. Humni faannoo haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti banuun dhaga'ame. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhaman aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa socho'anitti haleellaa banuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisaa jiraachuun himame. Akka kanaan guyyaa har'aa aanaa Abee Dongoroo magaalaa Tulluu Waayyuu qabachuun ibsame. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalaa kana buufatee jiru meeshaa gurguddaa humnoota kanaaf dhiisee baqataa jiraachuunis saaxilameera. Kana malees yeroo ammaa kanatti gandoota akka Tulluu Gaanaa, Harbuu Gumjaa, Tulluu Mootitti lolli cimaan uummata Oromoo fi humna daangaa ce'ee dhufe kana gidduutti deemaa jira. Uummanni lakkoofsaan hedduu ta'u ammoo gara bosonaatti baqachaa jiru jedhame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa alatti humnoonni kunneen kaampii leenjii waraanaa Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Hangar Guutee keessaa waan qabaniif naannoo sanatti sodaa guddaan jiraachuutu himame. Lixa Oromiyaatti buqqaatonni kaampii keessaa dirqamaan baafaman rakkoo hamaaf saaxilamuun himame. Buqqaatonni lixa Oromiyaa keessattuu godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti sababa rakkoo nageenyaan qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii kaampii buqqaatotaa keessa jiraachaa turanii fi ji'a 4 dura kaampii keessa turan irraa akka bahan godhaman rakkoo nyaataa fi dhukkuboota garaa garaa dabalatee rakkoo hawaasummaa guddaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Caamsaa bara 2023 irraa eegalee buqqaatonni godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatan gaaddisa keessa qubatanii turan dhiisanii bahuuf dirqamaniiru. Haa ta'u malee hanqinni jireenyaa fi rakkoon fayyaa dabalaa dhufe waan isaan mudateef gara qe'eetti deebi'uun isaanii rakkoo hamaa keessa isaan galcheera. Haalli rakkoo nageenyaa godinaalee lixa Oromiyaa waggoota 5 darbaniif daran hammaachaa dhufuu hordofee lakkoofsi buqqaatotaa yeroo irraa gara yerootti daran dabalaa jira. Akka ogeessi fayyaa dhaabbata tola ooltummaa keessa hojjetu maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne tokko jedhutti madda rakkoo buqqa'iinsa juumlaa naannoo sanitti uumamu furuu fi tasgabbeessuun dura dirqamaan deebisanii kaampii ton irraa baasuu ta'uu hima. Itti dabaluun kaampii isaan keessa jiraatan irraa humnaan deebisuun buqqaatota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa rakkoo kanaaf saaxileeraa jedhe. Waldaa misoomaa gurmuutti hojii geggeessaa damee koorniyaa fi mirga namoomaa kan ta'an Geetuu Saaqataa akka ibsanitti namoonni kaampii kana keessaa ba'uuf dirqaman muraasa firoota isaanii kutaalee naannoo Oromiyaa biroo jiraatan bira deemuuf dirqamaniiru. Haa ta'u malee namoonni buqqa'an baay'een isaanii firoota isaanii irratti hirkatanii waan jiraataniif rakkoon hanqina nyaataa amma jiru akka hammaatu taasiseera. Buqqaatonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa buufata konkolaataa, mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu fi dirree kubbaa miillaa magaalaa Shaambuu keessa qubatan akkasumas kanneen godina Wallagga Bahaa kaampii adda addaa keessa jiranis
qormaata hedduun isaan mudachaa akka jiru himameera. Qorannoon dhaabbata tola ooltummaatti bana geggeesse akka ibsutti godinaalee Wallaggaa arfan jechuunis Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti buqqaatonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an 753,674 deeggarsa hatattamaa barbaadu. Akka qorannoon kun jedhutti naannoo Oromiyaa keessatti kaampiiwwan buqqaatotaa biyya keessaa 141 godinaalee 11 fi aanaalee 96 keessatti argaman keessaa buqqaatonni miliyoona 1.4 argamu. Kaampiiwwan buqqaatotaa kunneen irra caalaan isaanii kutaa lixa Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti waraanni hamaan itti geggeeffamaa jiru keessatti argamu. Waldhabdee hidhattoota gam kanaan godhamaa jiru dabalataan haleellaawwan hidhattoonni saba Amaaraa faannoo jedhanii owwaaman godinaalee lixa Oromiyaa kanneen keessa raawwatan jiraattota qe'ee irraa akka buqqa'an taasisaa jira. Buqqaatota waliigalaa Oromiyaa keessa jiran keessaa kanneen miliyoona 1.2 ta'an gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan qorannoon dhaabbata tola ooltummaa kanaan geggeeffame ni mul'isa. Yuunaayitid Isteetsi rasaasa miliyoona 1.1 Iraan harkaa to'attee Yuukireeniif kennite. Ameerikaan rasaasa gara miliyoona 1.1 ta'uu kan bara darbe Iraan irraa to'atte Yuukireeniif kennuu ishee waraanni biyyattii beeksise. Ajajaan gidduugalaa Ameerikaa kan opereeshinii bahaa gidduugalaa keessa dursu rasaasni kunneenis doonii mudde keessa Yemen irraa ka'eerraa fudhatamee jedheera. Michoonni lixaa Yuukireen dhiyeenya kana meeshaalee waraanaa Yuukireen itti fayyadamaa jirtu itti fufinsaan deeggaruudhaaf sararri oomisha isaanii rakkachaa jiraachuu akeekkachiisanii ture. Seentikoom akka jedhetti rasaasni Iraan kunneenis guyyaa wiixataa Yuukireeniif dabarfameera. Jalqaba isaa meeshaalee waraanaa kunneenis humna galaanaa USA'n doonii abbaa hin qabnee fi Maarwaan tokko jedhamtu irraa mudde 6 to'ataman jedheera. Ameerikaanis karaa adeemsa adabbii siivilii jedhamuu fi kayyoo abbaan qabeenya kanaa gochaawwan yakkaa keessatti hirmaata ta'e qabeenya isaa ittiin to'atamuutiin hagayya keessa abbummaa isaa argatte. Haala kanaafis himannaa garee eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraaq kan humnoota waraanaa Iraan kan mootummaa biyyattii eeguuf itti gaafatamummaan kenname irratti dhiyaate. Seentikoom ibsa baase keessatti Ameerikaan michootaa fi waltaatota ishee waliin ta'uudhaan deeggarsa meeshaa hamoo ta'an gara naannichaatti karaa seera qabeessa ta'e taasiftu hunda dura dhaabbachuun hojjechuuf qophiidha jedhe. Iraan wal waraansa Yemen keessatti geggeeffamaa jiru riphee loltoota Huutuu kan deeggartu yoo ta'u, garuu garee kanaaf meeshaalee waraanaa kennuun waliigaltee mana maree nageenyaa Yuunaayitid Neeshin bara 2015tti dhorkamaadha. Yemen keessatti wal waraansi bara 2014 yeroo Huutuun magaalaa guddoo biyyattii Sanaa'aa to'achuun mootummaa biyyattii aangoo irraa kaasan eegalame. Mootummaan aangoo irraa kaafame garuu aanga'aa Yemen kan beekamtii addunyaa kennameef ta'ee ture. Innis Ameerikaa fi UK dabalatee qindoomina biyyoota naannichaa Saawudiin durfamuun deeggarama. Erga walakkeessa lammataa bara darbeetiin as Iraan irra deddeebiin meeshaa waraanaa keessattuu diroonii waraana UK irratti akka fayyadamtuuf Raashiyaadhaan dhiyeessuudhaan himatamaa jirti. Wiixata darbe ammoo fooramii nageenyaa Poolaand magaalaa Waarsaatti taa'ame irratti wayita haala meeshaa waraanaa Yuukireen biyyoota lixaatiin dhiyaatu irratti mari'atametti dura taa'aan koree waraanaa neetoo waan harkaa qabnu fixachaa jirraa jedhanii ture. Itti dabaluunis mootummoonnii fi dhaabbileen meeshaa waraanaa oomishan haala danda'ameen oomisha isaanii akka dabalan gaafataniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa UK James Heeppii gama isaaniitiin michoonni neetoo galii waraanaa biyyaalessaa isaanii %2 amma biyyoota naannichaa hundaa irratti walii galamee fi bara kana keessa miseensota 31 keessaa 11 akka raawwatamuuf eegamu akka kaffalaniif gaafatan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.